ajab hin callisne hojenne utuu ijaan kan arginu utuu gurraan kan dhageenyu garatti callisne miidiyaa kanarraa afaan keenya qabannee teenyu dhabna sinii galee kuni intala amaaratti gudeedamtee ummanni miidiyaa kanarra jiru famasiin ta'ee kan famasiin taane hundumtu baay'ee sagalee ta'ee fi amma tokko sagaleen ishee dhagahamee fi jira sinii galee kun intala Oromooti umurii ishee waggaa 8tti gudeeduurra darbee morma ishee hudhee ajjeesee fannisee nanni deemu wattaaddara biyyattii makkalaakaadha kan inni jedhamaa jiru waan akkasii ijaan arguurra waan akkasii gurraan dhaga'uurra yoo du'anii ma obbaafatani maal rakkoo qaba dhugaa waaqa dubbachuuf famasiin asirra jirtu intala keessan kanaafi sagalee ta'uun irra edde lubbuun ishee bade yoo teessanii walii galtanii ma yoo sagalee taatanii fi maa inni rakkoonsa rakkoo qaba duuti Oromoo akka titiisaatti duuti Oromoo akka amma saree ilaalamu dadhabuusaatu anaan umurii koo guutuu na gubaa na hambisee jechuudha miidiyaa kanarratti dhugaa waaqa dubbachuuf callisuuf akkattiin callisuun qabu utuun kana laalu utuun kana gurraa naga'u rabbii fedhaa dhiisaa Oromoo kana ajjeesuurraa lakkisaa dhiisa waaqaa sodaadhaa yoo nama sodaachuu dadhabdan yoo nama tuffii malee teessanii ta'e ummatuma Oromoo kanarraa du'a kana dhaabaa rabbiidhaati mucaa kichuu mucaa maatii ishee ilaaltee hin quufne mucaa nyaattee hin quufne mucaa ganaa ola deemtu mucaa maatii ishee adda baastee hin beekne akkasittiin gudeedee nanni saqqalee ajjeesee deemu ilaaluurra dhugaa waaqayyo lubbuudhaan baduu namaa wayya dhugaa rabbii dubbachuuf baay'eema tokko miidiyaan kuni waanumti Oromoo irratti ta'u waanuma nama lubbuma waan nama of ajjeesisudha dhugaa waaqa dubbachuudhaaf ajab hin callisne hojenne utuu ijaan kan arginu utuu gurraan kan dhageenyu garatti callisne miidiyaa kanarraa afaan keenya qabannee teenyu dhabna sinii galee kuni intala amaaratti gudeedamtee ummanni miidiyaa kanarra jiru famasiin ta'ee kan famasiin taane hundumtu baay'ee sagalee ta'ee fi amma tokko sagaleen ishee dhagahamee fi jira sinii galee kun intala Oromooti umurii ishee waggaa 8tti gudeeduurra darbee morma ishee hudhee ajjeesee fannisee nanni deemu wattaaddara biyyattii makkalaakaadha kan inni jedhamaa jiru waan akkasii ijaan arguurra waan akkasii gurraan dhaga'uurra yoo du'anii ma obbaafatani maal rakkoo qaba dhugaa waaqa dubbachuuf famasiin asirra jirtu intala keessan kanaafi sagalee ta'uun irra edde lubbuun ishee bade yoo teessanii walii galtanii ma yoo sagalee taatanii fi maa inni rakkoonsa rakkoo qaba duuti Oromoo akka titiisaatti duuti Oromoo akka amma saree ilaalamu dadhabuusaatu anaan umurii koo guutuu na gubaa na hambisee jechuudha miidiyaa kanarratti dhugaa waaqa dubbachuuf callisuuf akkattiin callisuun qabu utuun kana laalu utuun kana gurraa naga'u rabbii fedhaa dhiisaa Oromoo kana ajjeesuurraa lakkisaa dhiisa waaqaa sodaadhaa yoo nama sodaachuu dadhabdan yoo nama tuffii malee teessanii ta'e ummatuma Oromoo kanarraa du'a kana dhaabaa rabbiidhaati mucaa kichuu mucaa maatii ishee ilaaltee hin quufne mucaa nyaattee hin quufne mucaa ganaa ola deemtu mucaa maatii ishee adda baastee hin beekne akkasittiin gudeedee nanni